Yeruma gaarii fuudhaaf gammachuu baga wal fuutan isin lachuu yeruma gaarii fuudhaaf gammachuu baga wal fuutan isin lachuu oduu gammachiisaa jiraattota magaalaa Kaayiroo hundaaf cidha yeroo kamiyyuu yeroodhaa gara yerootti kan adeemamu Abdii Istiidiyoo irraa waraabbii qulqullina qabuuf akkasumas immootu cidha laayifii gaarii fi wanta nama hawwatu hedduu of keessatti qabate waraabbamuuf warroonni qophii qabdan koottaa isiniin jenna. Yoom kana qofa qulqullinni kaameraa keenya iddoon itti adeemnu iddoon bashannanaa fi sagantaaleen hedduu wanta jiraniif Abdiin Istiidiyoo filannoo keessan akka ta'u abdiin isinirraa qaba. Yoom kana qofa diiyaasporaan biyyoota ala irratti argamtan hundi keessanuu akkuma viidiyoo irratti arguu jirtan kana haala bifa faranjiitiin yookaan immootu haala ammayyaawaa ta'een waraabbamuudha dandeessan jechuudha. Aakshinii adda addaa wantoota silaa ummata keenya ofitti harkisuu danda'u gartanii nuti ummanni Oromoodha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti biyya kamirraafuu gaditti taanee argamuu osoo hin taane biyya kamii olitti argamuu danda'uudha qabna, ammayyaa'umuu qabna jechuudha. Bifa ammayyaatiin deemuudhaaf filannoo keessan haa ta'u isiniin jecha cidha gaarii isiniin jedha. Yeruma gaarii fuudhaaf gammachuu baga wal fuutan isin lachuu. Warroonni waliin fuudhin illee wal fuudhaa yeroon isinirraa dabriti gaafa yeroon teessan dabrite akkasitti carraan teessan bishaan lagaa seenti. Warroonni biyya hambaa jirtan immoo Kaayiroon ala hinaaffan mudhii isin kuturra kootaasitti ol fuudha. Nuti isissi mataa rakkoon qabu nuti Oromoon Kaayiroo bal'aadha waan taaneef garaa bal'annaa isissi mannaa kanuma isiniin jechuu barbaada. Abdii Istiidiyoon filannoo keessan haa ta'u.